Ashama akkam nagaa jirtu ani Yoobsaan Abbeeti. Yoobsaan arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatiina. Akkuma yeroo kaanii barnoota sirna gadaa kutaa 7ffaa, kutaa 8ffaa akkuman barsiisaa ture. Har'a immoo gara boqonnaa 3ffaatti gadi bu'eetiin jira jechuudha. Sababni isaa immoo kutaawwan kun hundi isaaniiyyuu kutaa tokko kaasanii wal qabatanii waan jiraniif wal keessa deemneetti ilaalla jechuudha. Egaa har'a immoo kutaa 3ffaa kunii boqonnaa tokkoffaa barannoo tokkoffaa jenneetu jalqabna jechuudha. Barnoonni sirna gadaa kutaa 1 hanga kutaa 8ffaa jiru wal qabataa yookiin immoo dabballeedhaa kaasee hanga gadammoojjummaatti waliidhee waan jiruuf hunda isaa baruun nu barbaachisa jechuudha. Kanaatiif qabiyyee marraa gaafa kaanu mata dureen kutaa 3ffaa kuni maqbaasaa dabballee kan jedhurraa jalqabna jechuudha. Boqonnaa tokkoffaa barannoo tokkoffaa kutaa 3ffaa kan jedhu waliin ilaallu ta'a jechuudha. Innis egaa boqonnaan tokkoffaa barannoo tokkoffaa maqbaasaa dabballee kan jedhu. Egaa yeroo darbe keessatti maqbaasa dabballee keessatti 0dhaa hanga waggaa 8tti kan jirtu dabballeedha ijoolleen jennee yookiin immoo ishee xiqqoo ishee kunuunsa barbaaddu jennee turre jechuudha. Isaan egaa kutaa kana keessatti immoo dabballee jechuun egaa sirna gadaa gulantaalee umurii adda addaa of keessaa qaban yeroo gulantaa tokko irraa gara itti aanutti ce'an kan jilatamu jenna. Jilatamu kan jedhu sagantaa yookiin qophaa'uu jechuudha. Yeroo namni sagantaa yookiin immoo barri yeroo jijjiiramu akkuma namni sagantaawwan nyaachisa adda addaa qopheeffate bara jijjiirame kanaaf jijjiirte jedhee bara sana galateeffatu jechuudha. Dabballee keessatti sirni gadaa sirnoota kana gaggeessaa jechuudha. Isaan keessatti egaa dabballummaarraa gara gaammeessaatti darbu gaammee xixiqqaatti jechuudha. Waggaa 9 hanga waggaa 16tti kan taasifamu jechuudha. Innis maal jedhama? Maqbaasaa jedhama. Maqbaasaa kan jedhu immoo jecha maqaa fi baasaa jedhurraati kan inni hundaa'ee jechuudha. Jecha maqaa fi baasuu kan jedhu yookiin immoo baasaa kan jedhurraa jechuudha. Kanarraa yeroo ijaaramu jilli maqbaasaa ce'umsa gulantaa dabballeerraa gara gaammee xixiqqaatti taasifamudha jechuudha. Umurii 0dhaa kaastee hanga waggaa 16tti jirtu kan qabatu 0dhaa hanga 8tti dabballee keessa turtee gara gaammee xixiqqaatti immoo yeroo dabartu waggaa 9 hanga waggaa 16tti yeroo ishee geessudha jechuudha. Kanaatiin sirni kun isheef raawwatamaa jechuudha. Inni kan biraan egaa gaammee xixiqqaa itti dabalee dabballeen bara gadaa yoo tokko yookiin luba tokko jala jiran hundaaf maal ta'a jechuudha. Maqbaasaa yeroo tokkotti gaggeeffamaafi jechuudha. Jilli kunis ce'umsi gulantaa dabballummaarraa gara gaammee xixiqqaatti taasifamu kan ittiin mirkanaa'udha jechuudha. Innis kunoo kana fakkaatti jechuudha. Dabballee yookiin immoo isheen xixiqqoon suni yeroo isheen itti umurii kana keessa geessee gara sadarkaa xiqqoo of baruu yookiin immoo sadarkaa ergaawwan xixiqqoo yookiin to'on ta'ii keessa yeroo isheen darbuu geessutti kana fakkaatti jechuudha. Gara gaammee xixiqqaatti yeroo isaan darbuuf ka'an yookiin yeroo jilli qophaa'ee fi sagantaan ta'uuf jechuudha. Egaa yeroo darbe keessatti baay'ee isaas ni meera. Amma fakkeenyaaf adda kanatti ijoollee mucaa dhiiraati kan jirtu. Warreen kun immoo maalidhaa ijoollee shamarraniiti. Wanta isaan adda taasisu ilaalan iddoo irratti wanta adda taasisu tokko jira. Yeroo ammaa kana uffatawwan aadaa tokko tokko irratti mallattoo kana ni argitu. Mallattoon kun dhiirri tasuma mallattoo kana godhachuu hin danda'u. Elellaana kan jedhamu jechuudha. Mallattoo elellaanaa mataatti kan godhatan yookiin ijoolleen gaammeen xixiqqaa keessatti erga galtee kan isheen mataatti godhattu jechuudha. Kunuunfati kun mallattoo qaama shamarranii ibsu yookiin immoo kennaa addaa shamarraniif qofa kenname jedhamee kan taa'udha jechuudha. Kanaaf akka fakkeenyaatti dhiirri hin godhatu jechuudha. Eenyu godhata? Shamarran qofatu jechuudha. Dhiirri maal godhata? Gaafa umuriin isaa bakka barbaadamu ga'e bokkuu godhata malee elellaana mataatti hin godhatu jechuudha. Uffata isaa irrattis hin hodhisiifatu jechuudha. Kanaaf sadarkaa kana keessatti jilli maqbaasaa gaggeeffamaafi jechuudha. Eenyudhaafi? Gaammee xixiqqaadhaafi jechuudha. Egaa jilli maqbaasaa gochaalee tartiibaan raawwataman qaba. Isaan irratti immoo maqbaasiin dabballee kun egaa adeemsota inni qabu yookiin immoo wantoota achi keessatti raawwachuu qaban jiloota kana keessatti kan isaan jilachuu qaban yookiin immoo kan isaan raawwachuu qaban jedhamee kan beekamu keessaa muraasni sagantaawwan achitti qophaa'aniifidha jechuudha. Sagantaawwan kana keessatti dabballeen hundinuu ardaa jilaa qubatu. Ardaa jilaa yookiin bakka jillitti qophaa'u qubatu jechuudha. Eega qubatanii guyyaa jilaaf ayyaanni ilaalamee uummataaf ibsama jechuudha. Erga ijoolleen kun qubattee booddee guyyaan ayyaanaa
kana jira guyyaa ayyaana akkasii dabballeen ayyaana kabajatti. Dabballeef maatiin ayyaana guyyaa kana kabajaadhaniitu maal godhuuf jechuudha himuufi jechuudha. Erga beeksifamee booddee maqaan moggaafamaafi jechuudha. Achitti hawaasni baheetu maqaa moggaasaaf jechuudha. Kana irratti maatii, fira, fiixaa fi uummata hedduutu irratti hirmaataa jechuudha. Akkasuma sirbi adda addaas ni sirbamaaf achitti. Dabballeen guduruu maal godhu ni buufatu jechuudha. Guduruu kan jennu immoo mataa isaaniiti jechuudha. Mataa qucuuccatatanii kan isaan turan ijoollummaa isaanii osoo hin aaddatiin kan isaan guddifatanii waggaa 8 guutuu kan isaan baatan sun guyyaa sana irraa haadamaa jechuudha. Sadarkaa lammaffaatti ce'aa jiru waan ta'eef irraa haadameetu sadarkaa lammaffaatti maal taataniitu ceetaniitu darbitaniitu luftaniitu keessa jala hulluuqxaniitu baroota umurii keessanii waggaa 8 keessaa xumurtaniitu jedhameetu gara 9 hanga 16tti darbu jechuudha. Kanumaan egaa inni kan biraan immoo maaltu laatamaa fi handhuuraa kan jedhamu laatamaa. Handhuuraa kan jennu horii yeroo sana dhalatte loon ta'uu dandeessi, lukkuu ta'uu dandeessi, reettii ta'uu dandeessi, hoolaa ta'uu dandeessi, goromtii ta'uu dandeessi jechuudha. Waan darbitee ijoollee kana horuu dandeessu handhuuraa kennamaaf jechuudha. Akka ijoolleen ikoonoomikaalii akka isheen wajjiniin guddachaa deemtu. Yeroo ijoolleen kun guddachaa deemtu horiin kennamteefi suni horaa deemti jechuudha. Yeroo ijoolleen guddatan horiin kun hin baay'attii fi kanaaf yeroo sana maatiin hawaasa fuulduratti kennaa kana kennaafi jechuudha. Inni kan biraan ijoolleen sadarkaa gaammee xixiqqaatti maal ta'u yeroo kana ni cimu jechuudha. Dabballee ni mataa guduruu sana ofirraa haaddeetti handhuura fudhatteetti nyaachisni qophiin sirbaa adda addaa qophaa'eeraa fi eega qophaa'ee fi booddee sirna kana raawwatteetu gara gaammee xixiqqaa umurii 9 hanga 16tti kanatti darbitii jechuudha. Kanaatiif kan inni raawwatamu yookiin kan inni sirni kun achi keessatti raawwatamee sirna kanaan gara sadarkaa lammaffaatti kan isheen ceetu jechuudha. Kanaaf boqonnaa tokkoffaa barannoo tokkoffaa barnoota kutaa sadaffaa yookiin barnoota sirna gadaa kutaa sadaffaa boqonnaa tokko makbaasaa dabballee. Dabballeen umurii 0dhaa hanga waggaa 9tti jiraachuu ishee 0dhaa kaastee haga waggaa 8 dabballee jedhamti. Waggaa 9 kaastee hanga waggaa 16tti immoo gaammee xixiqqaa jenneetu ilaallanii jechuudha. Yeroo boqonnaa biraa keessatti kan walitti deebinu ta'a. Yoo ibsan arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa ulfaadha.